Waaqoo Travel Business Service. Andi. Nagaa keedha miti? Akkam? Yeroo meeqan booda wal argina? Nagaa keedha miti? Jireenya akkam? Hojii hojjechaa jirta miti akkam? Maal hojjedheetti taa'ee waan jira? Maaliif taadaa carraa biyya alaa yaaltu? Akkamitti? Karaa Waaqoo Travel Business Service koo poroosesii eegaluu hin dandeessaa? Akkasitti ni danda'ama? Eeyyeen ijoollee baay'ee fedha isaaniin fuudhee hojii galchaa jira. Maaliif wal nan qunnamsiisneerri? Maarree fedha qabaannaan rakkoo hin qabu. Waaqoo Travel Business Service dhimmoota hundumaaf ani jira yoo jedhu gammachuu guddaadhaan. Tajaajila nuti kennu biyya bakkee fi biyya keessaa shamara yookaan dhiira fidu kaargoo erguu fi tikeetii kan kana fakkaatan nu biratti ni argatu. Filannoo keessan ni kabajnaa akka fedha keessanitti sissimachuun sin keessummeessina. Gammachuun keessan nuuf simboo keenya guyyaa fi yeroo jedhametti xumuru amanamummaa keenya ni mirkaneessina. Filannoon keessan Waaqoo Travel Business Service yaa ta'u. Odeeffannoo dabalataaf karaa sooshaal miidiyaa kamiinuu nu argachuu ni dandeessu. Karaa tiiktookii Waaqoo akkasumas karaa feesbuukii Waaqoo Gabbisaa eeyyen waasaappii fi iimoodhaan bilbil warroonni feetan bilbilli keenya 97 15 59 25 22 43 yeroo yoo jettan nu argachuu dandeessu. Waaqoo Travel Business Service.